Tunggu lash mo ko lash ko dagte adin. Dura sindiri na kaisi uttar tu insyaallah. हाँ वीडियो माने ला वीडियो माने naman वीडियो माने ಈಗ ತಗೋರಿ ಈಗ ತಗೋರಿ
warra walloo reeffoonni dubbanne kana wanni walumaaf waliif jiraanna warri walloo injifatee intala sikkoomanto uwwisan kanuma walirraa baane waliif baane karee jennu kana sheeyni gale shee Abdurrahmaan daawwaa dubbatan kanuma walumarraa baane walumaaf jiraanna waliin jiraanna rabbi hamtuu nurraa haa qabu mee ijoollee wallootiif atta hamileen ol kennaafi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar galatoma warra walloo Umar Ali Adam Ali keekis nu waliin haa kutan kabajaalaan ijoollee walloo abbaa gad warra walloo reeffoonni dubbanne kana wanni walumaaf waliif jiraanna warri walloo injifatee intala sikkoomanto uwwisan kanuma walirraa baane waliif baane karee jennu kana sheeyni gale shee Abdurrahmaan daawwaa dubbatan kanuma walumarraa baane walumaaf jiraanna waliin jiraanna rabbi hamtuu nurraa haa qabu mee ijoollee wallootiif atta hamileen ol kennaafi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar galatoma warra walloo Umar Ali Adam Ali keekis nu waliin haa kutan kabajaalaan ijoollee walloo abbaa gad Yeah, of course. Asin gota. إلهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكنتا كenya gara xumuraatti adeemuu afkaa jirra otoo hin xumuraminiin dura caalbaasii bareedduu tokko qabna. Caalbaasiin kun uffata aadaa naannoo kamiiti kun? Uffata aadaa naannoo kamiiti? Innagaamu Wallagga yaali tabiiftu dhaqaanawaat itinaa guutaa ka sagalee nama baay'ee barooyti. Kana jennaan caalbaasii kana jalqabuudhaaf meeqaan eegaluun nurra jira. Ada warri dira. Ummata karaa eeggata. Warri kaatan deebi'a. Karaa eeggata. Warri kaatan. Unana kee manootu kabul fatta gara waltajjii ifa wangeeroo keenya waliin inna gaama miti caalbaasii kana eegalleerraa caalbaasiin kun riyaala 200 ka'a gatii yeroo nu jalaa deemee jennaan gabaabinumaan kutnaa abbaa caalbaasii kana fudhachuudha hiree argatee ammaa jalqabee galuu hin danda'a. Uffata aadaa naannoo Wallaggaa caalbaasiin birrii 200 riyaala 200 jalqabneerra riyaala 100 fagoo adeemaan jirru yeroo hin qabnu gabaabinumaan keessaa waan galluu fi itti hirmaadhaa riyaala 200 caalbaasii keenya eegalleerra. Inni awwalaa kaffaluuf lakkoofne biraa galla. Eenyu walitti qabama? Yoo hin jirre lakkoofne jarumaa kennine biraa galla. Yeroo nuti jalaa adeemeera tokko jennee jalqabnu fagoo deemaa jiru natti fakkaata. Waldaa misooma Oromiyaa irraa namni buufatu waldaa misooma Oromiyaatti lakkoofne hagallu dhagahama. Selalu ini adalah
lakkoofnee nu biraa kan nutti fakkaata. Kophaa kan kun murteessuudha nam tokko kottaa murteessinee lakkoofnee waldaa misooma Oromiyaa fudhatu. Abbaatoo fi minnakkaachoo iyyaasa buunaachoo. Alakkoofnu waldaa misooma Oromiyaa tokko. Abbaatoo fi anatu fudhata malee waldaa misooma Oromiyaa fudhatee hin galuu. Uffata aadaa naannoo Wallaggaatti anatu itti aanaa jechuudhaan dhibba dabalanii fudhachuudhaaf Abbaatoo fi lakkoofnee hagallu tokko siin jenne. Abbaatoo fi obbo Haalii yoo walii galle obbo Haalii lakkoofnee gallaa fudhatan. Uffata diinii mootii bareeddi yoo kan ta'e fuultuun dhiqatan natti fakkaata. Akkas yoo fuutan hin lakkoofne. Obbo Haalii lakkoofnu. Obbo Haalii lakkoofnu. Obbo Haalii waldaa misooma Oromiyaa irraa buufatanii waldaa misooma Oromiyaa nagaatti jedhee Abbaatoo fi lakkoofnu tokko Abbaatoo fi lama inni dhaga'ama namni eegan jirre achi eenyuun inni dhaga'amu as kottu. Adumata sagalee yarsaa sabara sana as bahaa kalaas lakkoofnee agarru Abbaatoo fi fuudheetanii warra ittiin fuudhaa jedhaadhaan fuudhanii fudhatan yaa'anii kana itti dabalaa dhiibboo. Lagi akkasii obbo Farid warri walloo ijoollee warqituu lagi akkasii miti nutu galataanii warra Wallaggaa warra lixa biiftuu namni nurra taa'u jiru nutu galataan ijoollee warqituu kunoo harka baasan Abbaatoo fi nagayatti obbo Farid warri si komando nagayatti jetti ijoollee warqituu kunoo Wallaggaan aadaa keenna waan hunda walitti qabnaa uffanni isaanii kan kenna warri si komando nagayatti jedhu ijoollee natti isaa akka warri si komando nagayatti. Abbaatoo fi galma kana keessatti riikardii qabanii haala salphaadhaan namni isaa bu'atee jiru hamma ammaa ofirra darbaniiyyuu si komandoo nama mataa eeguu jalala darbaniiyyuu akka Oromootti nama maqaa keenya waan eegan ta'ee fi eenyuti warreen wallo nagayatti warra si komando nagayatti warri warqituu hayyee fudhannee irraa namoonni jiru. Abbaatoo fi qaama seeraan eegaa ilaala. Namoonni kan biraas kan jedhan kaa'atan waan jettan jedha dubbii kana gabaabsinee biraa galuudhaaf uffanni gara walloo kuteera jarri seekoo walloo jarri gibee shanan maal akka jedhama jettan wallagga kun itti dhiyoo isatti fakkaata karaa keenya irra darbanii deema uffata kana binnaa wanti ta'e dhabamu kanaafuu waldaa qabeenyaa gara Jimmaa Abbaa Jifaaritti deeffannaa yaa jala gibee shanii maqaa keessanii nyaatina galatoomii qabeenyaan akka keenyaa wanti waan jiruu fi qabeenyaan akka Jimmaatti Jimmaanis keenya jechuu edee Jimmaa bu'anis caalbaasii kanatti hirmaachuu waan danda'aniif galatoomaa jennaa amma qabeenyaadhaaf lakkoofnee biraa hagallu warra warqitoo shanan maal taatanii Wawalni dubbatu yaadani maataan jettee guyyaa sinaa. Yoo rabbiitti wali mannirre walirraa argama. Mee amma dura hin margu wal gorfamna. Nama ala kanaa miidiyaa harkaa qabu. Kan miidiyaan isaa gosa waliin qabu. Illee jira asuma jira qabu. Obboleeyyan gara lamaanii bara Yuusufiin boollatti darbitee galtee boosee akka asumni isinii galamoota. Oromoo tana arsiis ilmaan si komandootti wal qabsiisu baras keessa hin jiru.
Jira booddee jira. Nee jira namni jettu akka Ini jara bahasa Imba. Malu boleh ya nama. Harki mul'atu meerre. Bahasa Imba. Ini jira dia tumbal. Yo arsici, karsisi koman kokun imam walolo abaran gitu kejajakan kita bahasa sini walolo. Yo ini wallo kesa kama na jurukuni. Into ini wallo kejajakan kita bahasa dari batu abde. Ana wallo bejur abde, konto ko wallo bejur abde. Nalika Oromoon waan jettu namni waa sadii yoon beekin nama hin ta'u jedha. Taarika kalee dabarsa. Taarika kee gartee eega sadiitti immoo akka keessa jiru waan dura sadiin dara yaaduu qabdaati. Kanaaf wanni jennu nu ilmaan ta'e jara naa mee ilmaan walloo harka baasa. Ilmaan walloo ilmaan sikkooman doo galata wal biraa qabna moo qabna? Ilmaan sikkooman doo harka baasa. Wallo galata nu biraa qabdi as keessa nu jira. Onnee keessa qabna. Ilmaan nu gaarii nama nu jibbuuti qabnu jennee jaalanna. Sila waan baddu nu badde. Afaan Oromootiin dubbatti. Afaan Oromoo amma rakkoo siyaasaa qabu. Haasawni isinii gala. Gala. Akkasimi. Bakkeen bakka mootummaa jecha garitti irraa achi qaba malee baay'ee sadii fi muudha. Jaarsa ofiitti qabu wallaalee na seentise. Kanaaf obboleeyyan biyya akka wanni ani barbaadu isin mararraa wanni barbaadu nu sheekonni namni as keessa jiru. Mucattiin tun haqiiqatti mucattii jabduu takkan nu dhufe. Guyyaa har'aa jaartii tuuyyuu beeku sarbii dhayxee galte isiin ofiitti qaqqootee nyaattee galte jaartii wayii. Ijoolleen diboonnaa waan jedheen ijoollee jaartii ijoollee ammallee beelaaf. Inni geettani nuti arra sila gorsi mucattiin asirraa nu dabarsite. Nuyi sheekotaatiin leeta'e isinii ta'ee qeeru. Gorsa jabaa intan mucayyoon ta'e nu dabarsite. Mucayyoon tun yoo gadi qabdanii kalaan kan taate mucayyoon abbaan isii Abdul Wahaabii Tufaa nama diini. Nama rabbiitti dachirra deema nama rabbii jettanii yoo adeema. Mucattiin abbaa beeka abbaan marumatti illee qaba amshi. Minna geettamuun dhaji. Kanaaf abbaan isii nama diini akkuma nama rabbiin sodaatu. Wagaraatti isii kennee illee abbaa sanatti haati. Arra ilmaan Oromoo ta'ala jiru kunillee akka araaramu barbaadaman arabbiitti ibidda sana akka qaamsitu. Karaa sawwaan gidduu ilmaan sikkoo wantooti gidduu walloo deemu yoo argan dhaamin sanii achi nuti kaabii makka deemnee isinii darbata banyi. Gootee isinii darbata. Allahu Akbar. Haasofni dhiyeessin dhufe. Akka jiru kana walloo nama fuulee sirraa ilmaan sikkoo mandoo irraa lama fuulee. Akka turgee nu tokkotti du'aayi keenya karannee achirraa itti gadhiisna hunda keessatti illee namarra buuti fanjii makka nama gala. Achi waliin jennu ijoollee teenya ibidda kana nurraa qaamsaa jennaani amma mee ijoolleen ajjirtu tasikkoo amma mee manguddoota kenna kanaaf wanni isiniin jennu akka gartee ibiddi makkaa isinitti hin darbine du'aayiin ummata islaamaa ummanni makkaa kun yazaa qaba ummanni jibdaa illee. Kuulee waan bakka isin dubbate. Mee namni jabdu harka baasaa irra keessaa kan qabne silaa ol fiisle. Amma kuloon harka Dubbii lubbuu namaa. Wallahi isii darbicha akka Oromoo wantee. Nu har'aa kana uffata waamne barbaadu waamne Oromoo beekana jedha malee. Dhimma wajjin dubbattee akka waliin irratti haa dubbattee araaramaa jetta wajji haraantee as keessa jetta waliin nu qabu. Abbaa gochi taate maal ta'u. Maka safarantee namoota akka duraanii waan ajaan godhataa dhufu. Kanaaf inshaallah waan kanarratti sheekoleen dubbadda adii ilmaan deemne seensiisa nu keessa hin jirre jecha ilmaan asitti walitti murjika wal nu qabadda mufti toltu kola akka biyya deemne nu seensiisa. Ani ammaanii sheekota gurguddootatti kenne kanaaf ani dheeressuun barbaanne nuti akka dheerenne sheewseenitti birate. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يبقي جيني
وهو صورة بالمرية أواتم وكنسة سنين فناف وأني بوليس يدور
Imam kaum kesana mutoko Obo Muhammad Nur Hasan anak kenasiman nabi kawajo ye Ethiopia community sarat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ega hawasa jidda fnaanno isheet kan argamtanii ega adde toltuu tufaa simachuudhaaf hawaasni bifa kanaatiin asitti argameetidha kan inni jiru. Ega guyyaa har'aa guyyaa gammachuu guyyaa itti simannaa ishee bareechinee hawaasa Oromoo naannoo kana agartee isheenillee gammaddee galtuun hawaasni hundumtiyyuu galma community jiddaatti argamtanii gammachuu keenya kana akka qooddattan gamanumaan ergaa keenya isinii dhaamna. Adde toltuu tufaas egaa kunoo bifa kanaatiin maanguddoonni keenya dubartoonni keenya kunoo waan haala bareedaadhaan simannaa gaarii gochaa jirra. Egaa gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Egaa adde toltuu tufaas mee gammachuun isheen nu ibsitu mee maal fakkaata gara keetti dabarsa? Gammachuu hedduu nutti dhaga'amee jira. Kunoo asitti Oromoon akkasuma yeroo mara wal simatanii kunoo simannaa akka ajaa'ibatti argachuun kana immoo warra nama wal beekuuf akkanuma godhanii kanaan durallee wal beeknaa turre amma rabbiin ijaan wal nu garsiise malee kanaan duraan qalbiin wal bira turre jechuudha. Kanaaf galata guddaa qabna. Atis galata qabdaa. Egaa hawaasa naannoo kanaa nan dubbisa jettee dhufuu keetii fi gammachuu guddaa sirraa qabna. Hawaasni naannoo kanaas bifa bareedaadhaan simachuudhaaf qophii guddaa taasisaa jira. Atis egaa hawaasa naannoo kanaatti gammaddee akka itti galtu abdii guddaa qabna. Egaa warra asitti argamtan hundumti keessanii simannaa gochuudhaaf asitti argamtan hundumti keessanii galatoomaa galata qabduun sin jedha. Mee sheekni keenya Sheek Huseenaa mee waan isaan jedhan immoo asumaan isaan gara isaaniitiin dabarsa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Faaruun karabbii kennaati. Alhamdulillah. Waa sadiitu walitti qabame. Guyyaa tolaa, guyyaa jum'aa, guyyaa toltuu, guyyaa tola. Ammas ollaa harama lamaanititti rabbi isii walitti qabu gammachuun mootiyyuu obboleeyyan keenna kan mootuu bakka mana biraa jiran har'a kalee rabbi baasee har'a gammannee gammachuu isiitii walitti gammachuu hedduu rabbi walitti nuu qabe baga gammaddan ilmaan Oromoo alaa keessatti biyya alatti baga gammaddan abboonni isillee hiriyyoonni isillee kaaba biyya dhiyaa kabarii kafagoo kakaluu ka jiru baga gammaddanii baga gammaddan jedha. Gammachuu hagana hin jedhamne waan hagana afaan hin dubbatanii hin fidne gammanne gammachuu rabbi nurra haa tursiisu rabbi bakkaan nu haa ga'uu jenna. Haza wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Galatooma sheeka keenya Sheek Huseen egaa bakka hundatti nu bareechitanii rabbiin umurii dheertu isiniif haa kennu jenna. Kanottu mee ergaa maalii dabarsitu gamii gammachuu maaltu isinitti dhaga'ama? Anwar har'aa guyyaa gammachuutiin uummata jiddaatiif maaliif yoo jenne hayyuu dubartiitirraa har'a nutti dhuftee toltuun toltuudha. Dubartiin hayyuudha. Dubartiin haadhateenna. Haati ma'aragiin isiin qabdu barmootan irra hin gayan. Barmootan irra gahuu hin dandeettu. Yuunivarsiitii barattee hayyummaa haadhaa fudhachuu hin dandeettu kennaa waaqaati. Kanaaf isiin dubartiirraa waan taateef hayyuu teenna har'a uummanni keenya ka jiddatti argamtan hayyuu teenna tana simattanii gammachuun akka gartanii geessinu isiniin jedha. Bakka gammannee walii galatti guutuun uummanni Oromoo isiniin jedha. Galatoomi Anwaarii kiyya. Galatooma Obbo Xaahir egaa galatoomaa isinis waan hedduu gochaa jirtanii baay'ee namatti tola. Maashaallah tabarakallah. Egaa hawaasni keenya bal'aa naannoo kanatti argamtan hundumti keessaniyyuu egaa hunda keessa waamichi ga'uun isaa beekamaadha. Egaa waamicha keenya kana irratti argamtanii gammachuu keessan akka qooddan isin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi barakallahu fiikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمر تلتو تفا أرمت أرافوني من كنا رفتي أما رفتي أشيسك والنسيب إيه بودا سيدو بسي. Engkau masih itu, ada siapa? Engkau masih itu.
ما شاء الله بالعافية. تكو تماشين هاي عرفتي رفتي نقول بس تكو مسي. تكشف أنا الرواسين ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيجا كنو أدي تلتو تفا إيربورتي جدة ترمينال 1 جيسي جرتي. إيجا كنو ساتي أما كنا كبلمتي ساتي أس جيسي جرتي ما شاء الله تبارك الله. أدي تلتو تفا بغا نغان أفتي سينجن نغا. بغا نغان نويدان كاسين كمبني جرا ويلكم سينجنير ما شاء الله تبارك الله. ميجا مي أسجو كتير ميجا مچوم هالس ترجع مي إرجع جواب دو ماذا كينيا مدبرت إرجع كان سنيف كابو هدو قمدين جرا يرو جل قباتي فاسبوتين حواس كيسن والبرورة جرا جلجلا أسجنتها تجرا سجنتها سنرا أكوال أرجنة أبدي قدك أبا كوتا سنين جرا ولي قالت نمنهون دا شوفاتي أفير ركون اسمهون دا في بنات أولها أجر ربنا ولنا أجر سيسو قالتهم عدة تولت تفاقن دس باية قمن نجرا أسيت أرجو كينيا قدّا قمشوا قدّا قمنا حواس نكينيا سكيبرو راف قمشوا قدّا ران سيجا جرا قالتهم قالت قدّا قبلا سيجن هيا قالتهم أما تقول السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبيم تودا فجالتم توني ilmaan Oromoo ummanni keenya hawaasni jidda obboleettii teenya kabajamtuuf jaalatamtuu aadde toltuu tufaa simachuuf maasha Allah tabaarakallah waan akkana bareedu obbo Abdul Fattah mee maal jettame aadde toltuu tufaa torma kana fakkaatu binne booqaa akkumsiitii beekamtuu obboleettii keenya fidaa isii qallaa kunoo fidaa isii kan hin tolle qalla haadha isii humtuu isii hin danda'u inshallah oromoo humtuu hin danda'u bakka fidaayii oromoo qalla booqaa qalla galma sana geessine egaa obboleessi keenya moggoon kiyya Abdul Fattah Giraany ijoollee shawaa warra Walisooti maashaallah nama cimaa nu qabnu biyya kana keessatti nama kana kanaaf kabajaa isiif jedhamee hawaasni keenya hawaasni jidda aadde toltuu tufaa simachuudhaaf waan kana fakkaatu korma diimaa bareedaa ka qoffee diimaa jetti Oromoon yeroo dubbattu kanaaf kabajaa isiidhaaf kan godhamaa jirudha. Hawaasni keenya boru guyyaa jimataa galma koominiitii Itoophiyaatti hundi keessanuu akka nu argamtan kabajaan isin affeerra. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.